egaa obboleewwan tokko akkuma argaa jirtan obboleettii keenya kana arabatu sheerii godhee waan kolfaa wayii diraamaa dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf laphee kiyya na cabsedha. Viidiyoo kana ilaaletan baay'ee takkan boo'ee dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya ijoollee shamarranii jechuudha. Ijoolleen mana madaamii keessa hojjetan osuma ganama qursii keessan osoo nyaatiin dalagaatti hin baay'ina bishaan illee wantaanii bishaan keessan hin godhu. Ashuma harka fuula dursitoota qabatamtoota chaanalii biyyaas kadhi jalatti argamtan jirtu bakka jirtatti nagaa qeessuun baay'eetu jecha. Egaa akkuma asirratti argitan micittii kana dadhabdee dhugaa dubbachuuf ganama qursii hin nyaanne yookiin immoo misaa hin nyaanne ta'a tarii hin beeku. Bakka hanuma gaggabde takka laphee ishee nuti kizitte takka akkanatti kaameraatu qabee jechuudha. Kaameraan tikizitte dhugaa dubbachuuf kanatti afaan itti naqxee bakka bishaanitu bahuu dadhabdee yookiin immoo baxaamti yookaan hojiin. Kanaafuu ani waan isin dhaamu tokko jiraate waan ani isin jedhu jiraate dhugaa dubbachuuf ganama lafaa kaatanii bishaan keessa dhugaa. Bishaan koo waan guddaa dhugaa dubbachuuf nyaata yoo nyaachuu baatan bishaan sin fayyada. Ganama lafaa kaanan ganama aayilaandii takka yoo dhugdan umra isiniif ta'a. Lafti namaanis soortu yeroo hunda biyya kana keessatti immoo waan ho'uuf biyya arabaa kana keessatti yeroo ammaa kana bakka ama namoota ijoollee hedduun maal jirtan ijoolleen dhiiraa warri ala hojjetan lapheen illee dhaabbattee dhiigni isaanii dhaabbatee kan lubbuun isaanii darbu guyyaa guyyaadhaan argaa jirtu. Kanaafuu yoo manuma keessa yoo warri hojjennu lapheen tikis nama itti dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu maal gochuu qabdu ganama yeroo lafaa kaatan waan argattan nyaadhaa kaameraa sodaattanii yookiin bishaan dhugaa. Bishaan keessa yeroo baay'ee yoo fayyadamtan lafti irree namaanis soortu hojii wajjiniin beektanii rakkoodha biyya ormaa kun. Kanaafuu hanga isin danda'anitti bishaan dhugaa qursii keessa nyaadhaa. Nyaatiin gaafa isin jettu qursii osoo hojiin xumuriin nyaatiin gaafa jette isiniyyuu yeroo sanitti qopheeffadhaa jechuudha. Kanaafuu macca hawwataa arabaa taatanii dhugaa dubbachuuf jiraachuun baay'ee ulfaata. Ishee ilaaleen baay'ee takka jireenya biyya ormaa nama jibbisiisa. Baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf obboleewwan tokko sirriitti. Kanaafuu ijoolleen keenya osoo qursii nyaatiin mee ilaala. Zeegaa biyya biraa Filipiinota, Indoneesiyaa saraatanyaa yoo argitan ta'e ijoollee namoota biraa namoota zeegaa biyya biraa osoo waan feeta'ee waa tokko qammasan malee hin hojjetanii jechuudha. Maaliif hin beeku waan ta'eef. Amma micittii kan lafti zoortanii amma yeroo baay'ee immoo tuuskii kuwaayaa namna kana fa'aa tokko osoo baay'inaan dhiiga nama xuuxa kuwaayaan jechuudha. Yeroo uffata tokkos yeroo sanitti bishaan dhuguus hin barbaachisa. Bishaan sirriitti baay'inaan dhuguu nama barbaachisa. Dhiiga nama xuuxaa kushina keessatti illee gaafa kushina hojjettanii bishaan sirriitti baay'inaan dhuguu nama barbaachisa. Kanaafuu of hin dagatinaa of eeggannoo godhaa. Isheen gaafa lafti soortanii akkasitti kuftusan akka waan taphaa fakkii jitee haran kaastee arrastee mucayyoo kuftee ol qabuu dhiistee qarrastee tiiktookii irratti gadi lakkisti. Ilaalaa sammuu isaanii akka waan bakka isheen yookiin taphaaf itti fakkaate mucayyoon akkuma jirtutti jigde. Namni jaallateeti miidhaa dubbachuuf odooti lafa kanarratti. Kanaafuu si dhukkubees maalis taatanii anguma fayyaa qabanitti nama jaallatti garamna waan ta'eef of eeggannoo godhaa. Ani wanta irra deebi'ee siin gorsuu jiraate isa kanaaf. Yeroo baay'ee waan hin jiru ijoolleen amma fakkiisitti ijoolleen haaraan sodaa isaanii hin qabaatin asiin jechuu barbaadan maaliif qursii keessa nyaatan malee yookiin immoo bishaan keessa sirriitti dhugdan malee hin hojjetina. Shittibeetii keessatti kufuu dandeessu, osoo mana qulqulleessitanii kufuu dandeessu. Ani waan hin beekuuf waan hin argeef kan isin dhaamaa jechuudha. Amma tarii mucayyoo kufte tana mucayyoo lafa dhoofte tana haramni lafti akkanatti soortanii akkanatti mucayyoon akka qabattee
yeroo muraasa dhiigni ishii hanqina dhiigaa irraan dhaga'e lafti namaa zuurti beektanii. Ishiin kuftee ishiin ganaa qarrastee waliin qabdu qarrastee tiktok irratti ashaangulliitii kolfaa irra goote akka waan taphachaa jirtu itti fakkaata. ግን mucayyoon dadhabdee waan jettee kufte ishii macaawwachaa godhatte. Akkasii wanti hunduu hin darba wanti hin dabarre hin jiru garuu waaqaa gaditti nuyi of eeggachuu qabna. Ishiin gaafsin dhukkubee baastee fabraa fidachuu dandeessi. Dhugaa dubbachuuf kanaafuu ijoolleen keenya akkanuma jettanii dhugaa dubbachuuf bakka ishiidhaan qabeetima bakka isaanii dhufaati. Yoo ati dhibamte si dhukkubee mana yaalaa si beeksitu isheen dhugaa dubbachuuf gisee takka lama si beeksiti dhibeen keessuun sitti cimaa odeemu gisee sana ofirraa gadi baastee dhageessan hawata isin maxxanseen ture miila darbu waan isheen jettee saraatanyaadhaan jechuudha. Torbee tokko ceestee isheen guyyaa guyyaadhaan na dhukkubee jetteen saraatanyaa biraatan fidadhaan irraa gadi baasa sagalee ishee. Kanaafuu waa baay'ee walirraa barachuu dandeenya. Wantoota tokko tokko dhugaa dubbachuu fi waa baay'eetu jira. Ijoolleen keenya immoo waan kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Anillee haala mijataa keessa jiraadhe kana isinii qooduu hin taane dhugaa dubbachuuf sa'aatuma argadhe kanatti waa tokko isiniif qooduudhaaf abdiin qaba. Wantoota gaaffii isinitti ta'e illee akkuma argitan dhugaa dubbachuuf kushiina keessa taa'ee waraabaa jira. Biiziidha baay'ee tokkoon biiziidha. So mucayyoo sana argee akka tasaa beektanii ijoollee baay'een irree natti erganii turanii dhugaa baay'ee takka argitan garaan nama dheena kan fa'ee nama boo'e hundumti keenya iyyuu haala mijataa keessa jiraannee osoo hin taane garuu immoo dhugaa dubbachuuf amma danda'ametti of eeggannoo godha. Of eeggannoo immoo ishee dhugaa isin jedhan sodaa arabaa qabaattanii osoo nyaata nyaatin osoo bishaan dhugeen ijoolleen tokko hin jiru beektanii. Kanaafuu sodaa isaanii qabaattanii booda isinii matu miidhama yoo miidhamta san immoo birriin tun yaaliin birriin tun qabdan tun isin yaaluu hin dandeessu. Isinii galee har'oowwati fayyaa qabaatte har'aati immoo bakka mataan kee siif firiisii ta'ee yeroo kanatti hojjettee argachuu dandeessa. Gaafa dhibamte garuu akka dhiirota hojii taata. Ofirraa gadi baastee birriin ati qabdullee si gahuu dhiisuu dandeessi galee. Kanaafuu ammumaa osoo fayyaa qabnu of dagachuu hin qabnu. Sodaa isaaniitiif jennee dhugaa dubbachuu fi of dagachuu hin qabnu. Isinii galee annaa akkasii so ijoolleen akkanaa yoo jiraatan manni akkanaa mana akkanatti dabbaariin akkanaa manni isinitti cimee yoo jiraate bishaan marree bishaan gaarii tokko bishaan yeroo baay'ee bishaan baay'inaan gaafa fayyadamtan fuula keessanillee qaama keessanillee waan hundumaa gaarii bishaan waan ta'eef sirriitti bishaan fayyadamuu hin dagatinaa. Maaliifin jedhee yoo akkana wajjiniin onneen nama dhaabbatti manuma keessa yoo hojjettee laazim injiraamtiidha iyya isaanii wajjiniin amma immoo bakka hundaa beektanii ansarriin bakka hundaa kan qaafaan bantu waan ta'eef qaala'insa jireenya irraan kan ka'e. Kanaafuu waan akkasii jedhaa sirriitti of eeggannoo godhaa irra deemuudhaan ammallee taanaan dhugaa dubbachuuf innaa akkasii. So waan akkasiiti nu immoo beektanii birrii tana yoo nuyi fayyaa qabaanne kan fiduu dandeenyu yoo nuyi fayyaa dhabne ishii fiduu hin dandeenyu. Kanaafuu nuyi mataa keenyarraa of eeggannoo qabna malee of eeguu qabna malee isaan takka ati maal taate si dhukkubaa dadhabdee jedhanii siif naanii jechuudha. Inni akkasii waan akkasiitii sin jalaa badeetan jira yoo kiisii waan hin ta'eefi haala mijataa keessas waan hin jirreefi asumarraan yeroo sa'aatii argadhetti waan adda addaa isiniif qoodaa gaafii keessanillee isinii deebisuu baadhu. Ijoollee baay'een gaafa na gaafattanii turtanii komentii jalatti argeen ture har'a booroo sumaan jedhu haala natti mijachuu abuurran amma isin jalaa ture asumarraan dhiifama isiniin jedha. Naakka isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayikii gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha asumarraanii. Na waan akkasiiti jajjabni isiniitu dhugaa dubbachuuf faamilii hordoftoonni kiyyaa isinittuu waa baay'ee faamilee irree kan natti oolu isinidha.
naaf jiraadha galatooma marree laayikii sabskiraayib gochuun dagatina jajjabeessaa hin jedha.